jira. Gaaf doonaati tokko. Guys, yoki finger harti sadi yoki. Esa fuuda finger herti ennu si kenna. Maltaatanii bas kiyaafi. Jamal herti malee anarraa yoo argatte malee nama biroo namarraa argattu hin qabdu baay'isa wayeeti. Esa fuuda herti. Ennu si kenna. Nama qabtaa. Abbi Yuel abbate Selinaye qaxxawaat እኮ qaxxawaat yoo soorraan deeffati moo harka kiyya soorraan deeffati moo harka kiyyarraan deeffadhu. maaliif akkatti tukurra jetteen ilaaltaa dhafaate already akka nama qabu sitti meera tukuratii gootee akkana ilaaltummoo barbaadan innaa taphannu qalalli godhiitii na ilaali laalaa godhiitii na ilaali akkatti gisitti jettee fixaxxa jetteen sumayyuu sin kabbadu ijji keessatti iyyuu sin dabbaru. Meeta magisiyaa akkana ilaaltu eessa kiyya bareedaa haati faateen ilaalti jettee ilaalti. Sini otoon uffata baasadhee moon argite akkattiin bareedu jechuudha. Abdii koo. Bannaati yoo naqattaate waan akkanaa kanaan jilbaan lafarra na oofi. Shuf iskor. Look this. Yoo naqattaate waan akkanaa kanaan jilbaan lafarra na oofi. Waan akkanaa kanaan. Haala balazaa bafattarek. Koyinii kuma takkaan jettee kuma takkaaf jettee bar. Maatii keessan hunda yaaftee dhuftee barna qaxxamu. Koyinii kuma takkaaf. Maatii keessan hunda yaaftee osoo tokko lafatti nafin naqattaate. Tokko lafatti nafne. Uummanni mana kan keetii ammoo wallaahi nu haa gombisu, nu haa kuffisu, nu haa caccabsu moo yatteerta jedha. Usoo ashaangulliitiin hin booyin. Meela lama ashaangulliitii mataa kee irraa waan isiin godhattu laala. Argitee? Come. Dai tokkoffaa. Maalman godha. Dai tokkoffaa uffanneefta. Jiraachuu kan keen fedhan uffanneefta. Qabattoo fi gootee uffanneefta. Qixaatii lammataa. Jimbiilfattee qubee harka qabattee na kadhatta. Badiin kooti. Naaf deebi. Maaloo jettee na kadhatta. Qixaata lammataa. Sadaffaa jedhi kaa quxurii isin beektu. Tokkoffaa uffanneefta jireenya keen fedhu. Uffanneefta jireenyuma kan keen fedhu. Qixaata sadaffaa. Asii gadi jechuudha. Asii gadi. Daaraa haalaan akka nama madaabaraa daakuu seenetitti. Jettee keessaa baata. Dafi. Maalin akkas jedhanii keessaa bu'an maalin? Madaabaraa daakuu keessa akka nama seenetitti. Jettee keessaa baata. Abdii koo wallaahi beeku respecte qaalii nama. Thank you galatoomii wallaahi. Ulfaadhu. Uffannisuu wayyaa guys. Uffannisuu wayyuu dhuguma ta'u. Qixaatii arfaffaa shittoo amma akkasii mooraalii kiyya cabsiteen san afoo kiyyatti bashaqqi goota. Shittoo kan kee kamaatii kiyya hunda horatu san. Inni adda kana qottoo shittoo birrii 15,000 bashaqse qottoo gasoo. Gasoon Qottu nyaata. dafi. Qooma min jedhu. Propoozii hin godhu. Itti waanumti dhufu nan argaa. Maal keenyatu waliin deemaan ishee propoozii godhu. Maal keenyatu waliin deema. Jimbiilfattee na kadhatta. Jimbiilfattee kubbas jettee qubee harkatti akkana qabattee maaloo narraa fudhu. Badiin kan kooti angaabbee jira. Uffannisuu naa wayya isaa mata. Uffannisuu. Deemu uffannisi. Namjadi bakkish daakuu kunooti daakuu keessan gara. Itti tari asii gadi hin lamne.
Cikkaanee ishii argitanii gaa'is ana akkattiin qaxxee ishiin immoo akkamitti akka sagalte jettee keessa galte naaf taasisa ilaala. Bisma amul lafas qudus. Bisma amul lafas qudus. Bisma amul lafas qudus. Bisma amul lafas qudus yaa wakkati. Saata kabuutu sabaarseedhaan eeywa. Zen eeywa goota ko. Jabaadhu. Akkasitti si beeka kunoo. Akkasitti gasoo ta'uu kee akkasitti si beeka. Maaluma dabaraa daakuu seenne moo akkamumaan jedhe sana. Guys, garuu akkanatti iyyuu namoonni isaaniiti guys. Namoonni isaan bara akkanatti. Hi. Maaliif kolfitu ani bee wanti nagarramu amma maaliif kolfitu? Das isin jedhee akkatti daakuu qabamuun kun das nama jedhaan man. Waddoo haisaquu jedhu. Wadda deen taqaba'ee kana. Wadda deeni. Saggish. Udatu doonaati ishii guys. Doonaatii lama. Guys, doonaatii lama harkaan nagayannaan dirraa hin balleesse. Maalichi waan baabura daasisee fakkaata. Guys, abaaboo lama. Doonaatii lama. Guys, doonaatii lama. Abaaboo jaallamu. Wow, nice jedhee. Ishii fatafatanni godhaa ka uffay. Isti doonaatii tokko. Amma ijoolleen kee kun abaaboo yuutuu hin danda'an sirna gadaa galatu. Lakkaa'uu didee. Guys, doonaatii maal namni tokko guutuu hin dandeessanii barra. Eegil. Yaa. Guutii rakkaa is dabilii. Namni tokko guutuu hin dandeessanii ture. Double any double guys. Any gifting kamiyyuu guys dabiliidha. Dabiliidha guys gifting kamiyyuu. Wow jedhama akkasitti naa. Manninyoom gift dabiliidha guys. Subhaanallah lafas qudus. Any gift is double guys. Any gift. Dabiliidha guys. Dabiliidha guys. Mudi nama corrobu maaltu ta'e. Dabilii guys timing deeme. Ay. Maal hojjetti? Ummata mataa paastaa dhugama jiru ummata mataa paastaati kun lumuxiidha alaabaa lumuxii jettan. Alaabaa lumuxiiti kun ashaangulliiti keessa jira lumuxiin kana gosa meeqa qaba wannoon kun gadi ilaalaa dura sim jedhaati keessa gadi ilaalaa dura hinaaffaa dhiisaati. Lumuxiidha alaabaan kun lumuxiidha alaabaan kun gosa meeqa qaba lumuxiin kan of keessaa qaba. Ummata osoo waan hubatu koomedii takka laalee afaan. Lumuxiin gosa meeqa qaba inni kun lumuxiidha saggish inni kun lumuxiidha. Lumuxiin jedhamu kaa kun kalarii kan biraas. Gosa meeqa keessa jira? Pinkiin keessa jira, buleen keessa jira, arungaadeen keessa jira, boorri keessa jira, diimaan gara daalachaatti jira, diimaa qulqulluun keessa jira. Lumuxii jedhama kun koosee rooba lumuxiiti.
ونمني تكو كومنتي برسنا هندي كيسان بول مثلا دومت tokko bichaan komentii haa barreessu oromoon namni kumni sila akkuma gaafa duraa miiliki aanoletti nama shawwaamee shantama qaleessan jechuudha tokko waan hundinuu boolluma takka dhumatte tokko komentii barreessinaan hundi isii komentii masan laalte lakki lumuti miti gaa'is kalarii shantu jiraanis argeera maali kalariin shan immoo lumutiin jedhamu shan አይነት ተሸንቶ ይችላል ስለዚህ ሉ kun ka shayxanaati jedha kun ka lumutedha shayxanni sii waliin hojjete shayxanni sii waliin hojjete alaabaa shayxanni illee alaabaa qaba jechuu eegaltani ganaa iyyitanii garuu nan ta'u wallaahi shayxan ay oromoo jedhee abiyyi kanattu iyyuu gana waba isin har budate na shaytan isin wali hojjate ka atu shaytan ka laba shaytan abi sinen no hakadu sinje daga gafa fir argattuutti wallahi namni gifti na kenite kun sirna gadada gada to me kali nama thank you big respect ina fadisa wan namni hojjate to korra gudi jeda ozo sai qalli keessa daaraan dibsiiftee kunuun talle. ati maa haqaqte Isi malee maaliif cufta?